Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan oolmaa sharafaa karaa itoo bilaak maarkeetti iddootti koome yookaan gabaa gurraacha yookaan hawalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadeen dhufaa jechuudha. Chaanal kanarraan akkuma beekamu oolmaa sharafaa yookaan jijjiirraa maallaqaa guyyaa hundayyuu kan qabadee dhufu beekamaadha jechaadha. Egaa har'arree akkasuma guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeettiin biyyoota 20 qabadee dhufee jira jechuudha. Guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 guyyaa har'arree akkasuma biyyoota 20 qabadee dhufee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo qabadeen dhufne guyyaa har'aa baankii hin hojjetanii guyyaa har'aa sanbata waan ta'eef jechaadha. Guyyaa har'aa guyyaa boqonnaati biyya keessatti baankonni hin hojjetanii jechuudha. Kanaaf karaa itoo bilaak maarkeettiin qofanii biyyoota 20 qabadee dhufee jira jechuudha. Egaa nagaa waaqayyoo isin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haara taatanii noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuuni garamaatti keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti dhageeffadhaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Keessattuu guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeettiin yoo ergattanii fakkeenya biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii isaan dubbadhe kanaan baay'ifachuu dandeessu jechuudha. Akkuma jedhamu karaa baankiitiin qabadeen dhufne jechaadha. Karaa itoo bilaak maarkeettiin qofaa jechaadha. Kanaan qabadee dhufee jira. Karaa itoo bilaak maarkeettiin guyyaa har'aa immoo qannasee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeettiin biyyoota 20 qabadee ta'e biyyoonni 20 keessa biyyoonni 18 qannasanii jiru jechuudha. Kanarra birrii Yemenii fi birrii Paakistaan waan baay'ee xiqqoo ta'aniif isaan dabalanis hangamuun dabalanii yookaan saantiba tokko yoo hir'isanii yookaan saantiba tokko yookaan lama hir'isu jechuudha. Kanaafuu salphumatti birriin Paakistaanii fi birriin Yemenii akkasumatti jiru jechuudha. Kanarraan kan hafe biyyoonni 18 guyyaa har'aa qannasanii jiru jechuudha. Salphumatti kan birrii tokko qannasee jira, kan saantiba 50 yookaan shilingii qannasee jira, kan saantiba 10 akkas hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa biyyoonni 18 qannasanii jiru jechuudha. Biyyoota lama qofa kan hin qannasne akkuma duraanitti yookaan akkuma kaleessatti kan jiranii jechuudha. Egaa biyyoota qabadee dhufu immoo akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomar Rihaala, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Baareen Dinaara, Kuweet Dinaara, Joordaan Dinaara, Chaayinaa Yewaanii, Paawundi Sterlingii, Koronaa, Swiss Birankii, Turkii Liiree, Ijipshaan Paawundii fi kan kana fakkaatan jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Egaa guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolarii irraa hinkaa guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolarii irraa hinkaa jechaadha. Ameerikaa doolarii tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 32 jechuudha. Ameerikaan doolariin guyyaa har'aa naannoo saantiba 30 qannasee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeettiin jechaadha. Biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolariin karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 100 birrii 28 fi saantiba 76. Awustiraaliyaa doolariin karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 100 birrii 27 fi saantiba 79. Hoomar Rihaalli karaa itoo bilaak maarkeettii .com yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Birrii 400 fi birrii 73 fi saantiba 74. Kan itti aanu Duubaay Dirhaamiin karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 49 fi saantiba 62 jechuudha. Birriin Duubaay illee guyyaa irraa naannoo saantiba 10 hir'isee jira jechuudha yookaan dirhamni Duubaay jechaadha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 48 fi saantiba 95 jechuudha. Birrii Saawudii illee qannasee jira jechuudha guyyaa har'aa. Kan itti aanu Baareen Dinaarri karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 400 fi birrii 83 fi saantiba 47. Kuweet Dinaarri karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 500 fi birrii 91 fi saantiba 43. Birriin Kuweet illee naannoo birrii tokko qannasee jira jechaadha guyyaa har'aa. Kan itti aanu Joordaan Dinaarri karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 200 birrii 57 fi saantiba 09. Chaayinaa Yewaaniin karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 26 fi saantiba 92. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi Sterlingiin karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 200 fi birrii 41 fi saantiba 59. Koronaan karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 19 fi saantiba 02. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 200 fi birrii 9 fi saantiba 15. Swiss Biraankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 200 birrii 26 fi saantiba 24. Turkii Liireen karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 3 fi saantiba 92.
Kan itti aanu Egyptian poundidha yookaan birrii Egypt yookaan birrii Gibxi tokko jechuudha. Karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 3 fi saantiba 64. Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 61 fi saantiba 63. Yemen rihaalli karaa Itiyoo Black Marketii 0 saantiba 76. Hindi ruupiin karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 1 fi saantiba 92. Paakistaan ruupiin karaa Itiyoo Black Marketiin 0 saantiba 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Black Marketiin biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Salphumatti akkuma jedhe guyyaa har'aa karaa baankiitiin qabadee dhumne guyyaa har'aa akkuma jedhe guyyaa sanbataa waan ta'eef karaa Itiyoo Black Marketiin qofanii biyyoota 20 qabadee dhufee jechuudha. Salphumatti biyyoonni 20 karaa Itiyoo Black Marketiin guyyaa har'aa kana fakkaatu jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu warroonni Jordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Jordaanii diinaara jedhama. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen birriin biyya Beerutii paawundii jedhama jechuudha. Maqaan birriin biyya Beerut yookaan Libneen jechuudha. Paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin biyya isaanii immoo baay'ee xiqqoo akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemeniiti jechuudha. Yuuroon Beerutii yookaan Libneenii jechaadha. Kanaaf isinillee birrii biyya isaanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo hedduutu jiru. Akkuma diinaarri baay'een jiran akkuma paawundiin illee baay'een jiru. Akkasuma doolaariin irra hedduutu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee kanan jira jechuudha. Ani maqaa isaa illee hedduutu jiru jechuudha. Isin salphumatti warroon Jordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Ameerikaa doolaariidhaan reeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itiyoo Black Market yoo ergattan guyyaarraa birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 32 reeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaarraa kanaan olii waan ta'eef jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaan naaf tura.